Asamaari kafuunee akkam jirtu oduu yeroo kanaaf qabannee simbiraan keenya oduu faana keessaffaana turu anqatalee keessaniiftudha. Manni maree magaalaa Asallaa yaa'ii idilee kurmaana arfaffaa bara hojii 12ffaa marsaa lammaffaa gaggeessuu eegale. Ajandaa yaa'ichaa gabaasa raawwii hojii mana maree magaalaa Asallaa kurmaana arfaffaa, gabaasa raawwii hojii bulchiisa magaalaa Asallaa kurmaana arfaffaa, gabaasa raawwii hojii mana murtii aanaa magaalaa Asallaa kurmaana arfaffaa fi muuddamni haaraan kan dhiyaatu ta'uun afayyaa'in mana maree magaalaa Asallaa Aadde Loomii Baqqalaa haasaa baniinsaa taasisanii ibsaniiru. Manni marichaa murtoo fayyadamummaa uummataa mirkaneessanii fi guddina magaalaaf oolan ni dabarsa jedhamee akka eegamu Aadde Loomiin eeraniiru. Ergamni mana marichaa kan kennamu ta'uunsaa himaniiru. Yaa'icha irratti kantiibaan bulchiisa magaalaa Asallaa obbo Simees Tsaggaayee dabalatee hooggansi magaalaa Asallaa yaa'ii kana irratti hirmaataniiru. Barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa Yuunivarsiitii Arsiitti fudhatan keessaa barattuun tokko akka deessee Yuunivarsiitichi beeksise. Barattuu Caaltuu Gosaa Yuunivarsiitii Arsiitti daa'ima durbaa karaa nagaan akka deessee himtee jirti. Barattuun kun yeroo jalqabaaf kan deesse yoo taatu daa'imti isheen deesses nagaa akka ta'eef barattuun kun karaa gaariidhaan qormaata ishee fudhachaa kan jirtu ta'uun ishee ibsamee jira. Yuunivarsiitichis deeggarsa gahaa isheedhaaf taasisaa akka jiru pirezidaantii Yuunivarsiitii Arsii Dr. Fuqaaduu Mitikuu ibsaniiru. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa Yuunivarsiitii Arsiitti karaa nagaan kennamaa kan oole ta'uun himameera. Yuunivarsiitii Arsiittis qormaatichi karaa onlaayinii fi waraqaan kaambaasii afuritti kennamuun Dr. Fuqaaduun himaniiru. Yuunivarsiitichatti barattoonni 6,000 siiqan kan qormaata fudhatan yoo ta'u kanneen keessaa barattoonni 600 ta'an karaa onlaayiniitiin kan qoraman ta'uusaa eeraniiru. Barattoonni qormaata fudhachaa oolanis qormaatichi gaarii akka ta'ee fi eegumsa isaaniif taasifame guddaa ta'uu ibsaniiru. Odeeffannoo wayitawaa bifa kanaa qabadhee akkasii dhiyaadhuuf tiiktookii koo fooloo laayik riipoosti koppiniingi gochuun na bukkeen abadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Oduu faana kan sifaana ture ani qaxalee keessaniif tudhaa jalqabarraa kaasanii amma ammaatti waan dhaggeeffataniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.